أسكيسة أنا بدل أهو أسكيسة مكمل لا 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 وفتو أسكيسة ربك مو مكمل إيه درب ماجرا نما أسكيسة دربني ليه مالي بيه أستي فنسي قرطة ياو فانتي تيساتي نقرطولا نقولي سوسخانا لا قطي وقطي بامي لا قطي تقول لا تاني قطي منو قطي نسنتنا قطي نسنتنا أقول لا لا بس قطي ساتنا بامي أسي بكيني تفنس قبل بدي تقول إيه كذا ممكن ما مدى يحسب بس مختلف كان وبقى ليه كافي إني فنسي أسي بكتنا لا بكيني كذا كاميرا بكتنا خلينا بحر الراتي ديمه بكتنا لا ليه تما أما كنا إيه بكتي itu zaman ni mau apa kan أبو تجمعنا ماما تجمعنا في كاجسي अब बिल्कुल सस्ता नहीं था पका कभी कमाते हैं की बात तो إيه يا مانا فريق مثلا ونجي الصبح يا مانو قايل كان هذا بدك نيا تخاطب وين ما تقول ما بداني بيت سافون أكل بكي كاميرا نكريا لا ما أنا خلاص كاميرا خليك لا لا خليني روبي حالا روبي خليك كتون تاني नहीं तू तो बना खाना कैसे की करते मुंबई हो mana kana kaisa tu ka sera na lamiti ya polisi manne marama nya ka babari ni bakaun datti wai ajaib mutaaz bakti ilmona ma askidiya kasita si chafa ku jirati fi ilmona ajesu da bajen qarar ibn eh qarar ibn makkah ibn me eh asim ku tengda asim na khabra bade ma ku de isan na qarar ga ni me gua bedini me wala sibban marasa qanna mujaba خلاص ايجا لا لا نوردين كمياتي الدراسه ميكا قبل انا ستو تمو يا ستو مو ما هو كان مثلا تشوف انا مو بوليس سير انا لا سير ندل ايام ما ليش انت برتر مني لما بيتي كادو مقالات لا ما تكبر مو هاي اني تفنسي موجاتي فنسي تمجرو مفكنات ايه انا مو انا لا بكتان يا بليزو لا ممكن تو كتون بيه بكتي اللي فنسي بيه ملي مرتا تنو كاينا سيدي سبار بكي جرينا اسا على كلا منا كلا ابان نسان بي قلت درسا سيدي راوياتي وانا ترى وانا قام ما نيتا aku mau ngerti namni sia asgal lagi isa siti busy to ايوه ajo ko is dette الراباسي خبرات تخا مرقالتي خا كنا سيتي مجرمه تيساتي تنم مشا سيدي اني سكنا مو كنا مثل كفني سيل مني اصلا ما كان نسا aku guru aja nak ada video tu bulan aku aja teh wala kata ممكن ينو قد هذا خنا الرجل كاميرا ركي خنا wani ni bete ni la hotel tu hotman tu tunu ta isa wadro figene sa khayla garu mohammed e meetu sath kare sigate اصلا نسا isa jara fige takka gurba fir khaye fige ni par video tikare la hatun bije jimana mat akamet ni beta baram ma sajab khobadi ma namni kijiyo wahat يا لفنيا namni سره kijiyo wahat oro ba harre ro kone wahat ni ba ati harre ro kone di mami mem bokot tu matra lad nam to kumare le manjira fir khaye ko bi mana kana mukan la la bilma tilma لا أستي فنسي قرطة ياو فانتي تيساتي نقرطولا نقولي سوسخانا لا قطي وقطي بامي لا قطي تقول لا تاني منو قطي نسنتنا قطي نسنتنا أقول لا لا بس قطي ساتنا بامي أسي بكيني تفنس قبل بدي تقول وباتريم روبا يا قالنا جرا كده
Oromoo jidduu dhaabbatee malee roobu jira. Anni kana yoo. Mee asan kana kam goone tanama. Mee rabbiin harka haana qu rabbiin harka haana qu yaadam jaa. Maal itti Mucaa kana mootummaa itti goone mootummaan nama maallaqa kafalu Dhugaa ni barbaanne jaan ifgame ati sirraa nyaata kanarraa isni nyaata kanarraa isni nyaata. mootummaan maallaqa malee deebitu akka jiru mootummaan biti bamu dubbii birraa dhagee inni anaafis barbaadu barbaadu. bar Nama isa beektan jee barbaada. namuma isin beekun daa'u tan Amma muratanii biyyummaan na jiru ta'a. Biyyi tokko kana jirti. Warra qabsaa'ota Oromoo wajjin jari jari sun dinne. Maal jenni beekta? Akarraa kaasee anis bira keessan dhiisu. Arumarraa hoo eegalee. Ararraa eegalee. Nama birraa fayyimatu tokko inni isin nama nyaata hasali biyyoo irratti. matu mujiruma kasatan Maal hin beekta? maaliif abbaa waan ta'e Nama saatii jeen nama keenya dhiisu. abbaatutu waan isaa falmata nutis nama isaa hin dhibu Nama harka bakka akka yoo deebisaa beeka dhabu Nama saatii jeen. Debiba laal hin sodaatin nurraa si fagaatin nuti akkasii jecha mas dhageeffadhu nu jechaas balaan sitti hin bu'in ay tamam mana arabaa teessaami guyyaa takkitti barbaadu bira bitee tamam nuti gana waan hassan barbaadu waliin irra bobboodhaaf mujirma akka isaanaa ta'e tare Nama Bakka inni birraa durbaa fayyimatu. fannisu. Bakka inni durbaa fannisu. Agarree waa fannisu qofaa miti. Kottee namaatti ilaala. mucaa jeesetu darbaa isatu jiraan Walloleenitti namatti mamami. Waan kunuunaa isin ati waan biraa takka hin gootu. Nama bakkatti hasan beekan. san bijali nu dalagati Yoo jaarsa keetii fi warra kaan irraa illee warra kana keessaa beektaa kanamatti dhootu nama rifataniif jiraame. Warra akkasii illee yoo jiraate alaa jimmi godhadhuuti. Abbuma fed kaana saniin beeka jiru ganduma isaanii qofa nu barsiisa. Waan maan booda hasan barbaannu maaliif ni beektaa? Asan barbaadnu agarru dhugaa Maaliif si galtee? xiyyaan hin mul'atu Waan kun nama maqaa keenya matu fixaami nama sadiyyeen nama keenya dhiisanii. akkana Waan yoo nama isaa nuti akkatti abduumne nama keenya dantaa isaa nama sadi kun ammaan booda wanni as keessa rabaa jiru nama san beeku ammumaan tana irraa hugartaa araba gartee araba warra biyyataa illee haa ta'u haasan beeku ofin wal. Amma wanni muka kana barbaannee dhufneef maal? Muka kana jalatti agarraa miti. Maqsana kana nama cuqqaala jaaniinu maqsana kana. Garuu ammaan tana wanni takka hin jirtu. mootummaa jedhama jechuudha Poolisa faayaree maallaqaan biti warri biyya kanaa guutuu maallaqaan dhala. Ganaa hunda biraa deema. Waa feetanii mi? Jecha amma jenna kana birraa kan hojii jiru. kanas boruudhaan du'aan kan rabbu bahu ta'e nyaanni adeema Amma. beekuma inni beeku bikka isatti beeku Nama isa beeku nama isa beeku. Ani hin garsiisa garuu Laa laa arraa. laa namni kun laal dirree beeyti marra booda tamam gaafa nu fixi hasan si ajjeesu gallaa ilaali. Qabatti koo warra Ajee gaarii barbaannaa. Mana isaanii guutuu nama isa beeku. warra biyya tanaa arabaa waa. Araba wanta bitee harkaa qaba abartii ammaan taata. Egaa dirree kana guutuu isaaniitu ajajaa bar kana guutuu waraanaa dhaabbata. Haatan. Baadiyyaa biyya keenyaa fakkaatti malee meeyyaman fakkaatti rabbi sodaatti. Soo deebinuuti kan inni irraa hafuu hin dandeenye mootummaan bahu. Nuti ammaan tana yoo osuma qabnuu kan inni irraa du'a beeku nu akka bu'aafi kota waraanaa hojii deema. nuti jana kalaas nama isaa Nama jechuudha inni irraa hafuu hin dandeenye. Eh. Salphaa jira. Waan hasan beeku malee dhiisa waan biraa. ammoo inni haasoo nuun jiru tamam nagaan Muka kennee keessa nama barbaadu as keessattume as keessaa hin ta'u ni baafata as keessattume ni baafatan nima as keessaa ni baafata namni bikkatti waa balleesse irraa fata yoo maqsana kana seenuu dandeenya jeetiin isin amma gaafalii beekadha asiis taa'ee gaanii qaqaxaru jiraachuu numa malaa beekadha wanni isin fideef bari yoo maqsana kana keessa seenuu dandeenyedha mana kana. laa poolisooti irra nama hojii jaanuu dachaa jaanii Poolisni namatti ni. Amma bakki barreeffama bakka namni nuti barreeffama akka tana tokkoffaadhaa eessa? Egaa manni kana ala kana nama tumaa manni kana. Tokkoffaa baarii nama tokko. Lammaffaa tana garreen sadaffaas ni agarra. Isin dhuga feetanii nuti ganaa isan barbaadnu isan barbaada. nuti ijoolluma isa jala yaatu warra isaa hojii dalubbichaa Isaa uummalli ganeetii fi nama keenya nu bicha barbaaduu dhiisee duratti beeka. Durraa beeka. eessa gala Yoo galeemi ati nama san waan kumasanii fi qofa dhugaati. Jiraachuun adarkuu deemtanii amma fakkeenyaa gisan isin garsiisa. Ati siimuu yoo nuti jiraan ni Akkuma jiraan. baharri ka'usanuu akkuma baharri taa'u. gaafa duune du'eetis nu booda Wanni akkana jaamu jiru birraa dhaggeeffadhu isiniif himaa. Lubbuu mucaan namaa Kana ta'u. gaafa roobaan fuune san si wajji jira naan jettanii dirreen na sani safaarre ganaa si biraa yaalu jira Anamma ganaa kan daa'ii sodaateetiin mana arabaa jira. Isinii jecha Muhammadii jechaan dhufe mana arabaati har'aan ta'a. dhaggeeffadhu ganaa daa'ii jamii afur wal bireera kana wanni deebisaa jiru Yoo dhugaa haasoo ummanni dalagaa illee hayyama fudheetiin jira Magaa wayinsi. dalagaa taasii tanaan qoxaxaa waan Lafaan godhaa nama jiru darbijan isin argeetiin jira. Hangam takkaa isin madaaleetiin jira. Waan hin jeefiin qabanii beektan. Waan inni na godhu ture ni beeka. Biyya tana keessa jiraachuun dhorkee mana namaa seenuu dadhabee mana Oromoo gitan dhaqee Hassan Siboota irra dhufee jaaniin naa bilbilan
سبب سنرتي mana yamani jira awal urati amma ga wai ayya mali sai wasi ara duga mate mi arra inis nama jaba rabbuma nama rafu ne denya kana gode takka intalo mujrima dan magani sai kimia bana sale jarron jaran arra ramboda yon tijiran yon tinjiranin akkana nama tani nama duubatti amma abdii kana gootani nagare to wan barbaadu simu amma bakkatin warsitan osoo njiraach baate garra amma sababa mamade wali deebine male baati takka guutuu na irraanfattan ati akka godhan jette rakkoo san gaggeessaa tureeti akka bakka san jiru akkuma bakka san nama geessaa jiru namoota san bira sana jettee yookiin nundoosin amma booda yoo kana isin garsiisaan daranuu ruuhii kana keessaa baatee dhageeffadhu bar ati bar ija isaa seentee jirtaa bar waa nu jala haftu siya laana bugananni tamam nu jala hafu baatteeti noo jiraattee kan taanu ta'u bicha namni darbu hin jiru amma booda si darbu dhageeffadhu gaa amma takka tawaada siiseen Hassan dhufee waan takka siin godhu maaliif nuti illee zaayidama afu waan sababeetu tamam maaliif amma ati waan jeseete intallaati waan fedhe sirra yaadan booda tamam gaafa nu waa godhe atis baafadhu as keessaa kilma nu kan saaboo wanni as keessa raayaan ani gisee mammadeen nagarsiisaa jettan manuma arabaatiin isiniif an biyyatan aadan kana mana oromoo tokko guddisu mana kiraa waan hin gadhiisee خلاص waan amma inni godhatan yoo Hassan ifi bulu buusaa bakka inni godhu maaltu kana godhame taasan nama nu bee hunda akka taa inni godhu fa godhaa lafatti nuti nama saarratti akka isaa waliin qixxaannu jennee nuti isuma barbaannaa kanuma nama miidhaminaatu kan hunda isaa barbaadu isa hunda waraqaa biyyaa agarsiisa abbaa biyyaa tanta saayibal bilaatu abbaan fedhe yoo bira maallaqaan deemaami maallaqaan waan yaanu nuti isganaa kanaa yaana dhiisi akka inni deemu akka inni deemu biyya tana warra biyyaatiif duraan miilaa yaaname maallaquma harkaa yaana kana خلاص akka isaa dalagannee guddaa waan inni kan dhusan Hassanuma qabaatee zayin harkaan deemee maallaqaa barniin beekaa maallaqaan akkana biyya bulchee alaa kan booda harkaa yaana Dakayyoo gallaalan. as keessattuu nama darbe Awwame as keessuma qabi. Lala unquuftuu as keessa irra bikkumu mucaa. Namoonni darbamee jira. Darbamee jira. Nama as keessa darbanii illee maaliif beeku? Obboleessa. Kayyaan irraa illee hin deebiin Raalli as keessa namni kaamshaani. ajaa wayii fokkatti ajaa nama keessa darbuun Warra namni beeku waan darbanii.